Garee immoo keessatti ijoolleen shamaraa qara'aa jirti. Warri gaafa biyyaa baatu aliifiin akka itti dhaabatu hin beekne rabbiin galanni haa ga'u amma Qura'aana buuftee kitaaba qara'aa jirti. Durriyyeen garee san keessa seente garuu hin qara'a jettee seentee lakkoofsa dubartii achi keessaa guurtee dubartii janajjantee yoo dubartiin bilookii ofirraa guutu bakka jara seentu lakkoofsa biraatiin seentee riikoordii gootee feesbuuk irra gadhiiftee uummata irratti akka waan achi keessaa harmalaan as keessatti jettee ustaaza wannoo qallabdii maalii qallabdi. Ani fakkeenyaaf ustaaza Ahmad Qura'aana isinirraa baradhee isin Qura'aana barsiiftanii birrii miliyoonoo isinii gannaqe waan isinii kenneef anatu beeka malee namni shugguxii mataan naqabee birrii sanarraa fuudhee hin jiru. Naa ta'ee jennaan isinii kenne beekaan. Isinii galee akkami birrii sheekaa ergitii jedhan garanaan ammoo namicha fasaada nu harkisuu ka sirba baasu birrii makiinaa isaa binna jedhaniitiin azaabatti nu waaman. Rabbiin ammoo borodaa nu gaafata humna nuu kenne kana fayyaa nuu kenne kana maaliin itti hojjette birrii argatte sani. Makiinaan bitee akka inni itti sirba lafa dhiituma osoo hin taane ani yoo danda'e Quraana tokkocha bitee yoo raabse addunyaa irratti illee kana fayyadu isa kaadhaa abbaa illee fayyadu isa yoo lubbuun jiraatu jechuudha. Sadaqaa jaariyaa jedhama. Isinii galee sirbi arsii addatti wanni halaala jedhamu jiru kabaalee addatti haraama wanni jedhamu jiru. Wanni rabbiin irraa nu dhooge akka amantaa islaamaatitti haraamni haraama halaalli halaala. Isinii galee har'a asirra baatanii ustaas Ahmad yoo wanni akkanaa jiran isin ta'u boruuf rabbi irraa isin gaafata maaliifi isinis beekumsa qabdan kana yoo uummata keessan hin fayyadin guyyaa qiyaama rabbi irraa isin gaafata. Ustaas Ahmad yaa waan akkanaa barattee maaliin fayyadde uummatatti himtee hime uummanni yoo dirqamaan shukutiitti qabdanii amansiiftan. Kaan ijoollee teenaa dhaamuu barbaadu waa jechuun dura waan namni dubbatuuf sammee gadi fageessaa laala. Nama viidiyoo yoo isin waraabdanii gadhiiftan osoo viidiyoo san hin dhaggeeffatin waa'ee arsii dubbataa jiramu, waa'ee baalee dubbataa jiramu, waa'ee harargee dubbataa jira jedhee fiigee viidiyoo saniif koomentii isin arrabsuuf fiiguu jira. Arraba osoo hin taane mee bara biyyoota guddatte keessatti dhugaa dubbanne Ustaaz Ahmad jaldeessi leenjee konkolaataa oofaa jira. Wallaahi jaldeessi leenjee konkolaataa oofaa jira. Ijoolleen teenne garuu warra tiktook irraa jaldeessisan hin geettu. Maaliifi barumsa malee biyyaa yaate. Mana barumsaatii marga haamura itti malee barattee barumsa qabaattee biyyaa yaane ijoolleen keenya biyyoota arbaa kana keessatti amma guutuu yoo furanne yoo dhugaa dubbachuuf taate ijoolleen keenya sammuu nyaataa jiran ceekuun nyaataa jiran malee. Isinii galee jiruu kana keessaa yoon baanaa dhiisanii Ahmad Arsii jibba, Ahmad Baalee jibba, Ahmad Jimmaan jibba osoo hin taane dubbiin Ahmad dubbatu kun garam deemaa jira. Akka ilma musliimaa tokkotti islaamummaan akkam jetti. Islaam qulqulluudha. Musliimni garuu warra amantii sana hordofan qulqulluu ta'uu dhabuu dandeenya. Kanaaf dubbiin namaan deemti. Isin wanni ijoollee keenyarraa galan isin argattan ana mallee jala sararee isinitti hima. Nama hedduun na jaalatan jedhee nama 178 natti mul'ataa jira. Namni kun garuu haa xiqqaatu haa guddatu warra yaani keessan ta'eeftu as taa'ee isin dhageeffataa jira malee rasaasa mata qabdanii giddinaan isin ajjeettan hin jiru. Ka isin jaalatullee isin ima jira, ka isin jibbullee inuma jira waan taateef waan akkanaa yoo dubbadhe wanni akkanaa maaliif naan jedhamin jedhina. Ijoollee keenya paarsantii 99.9 arraba malee beekumsa hin beekan. Wal anayyuu dabalatee jechuudha yoo kana jedhu annama barumsaan fagaate jechuudha biyyaa miti. Isin galee isin gaafa dubbattan ijoollee teenne keessattuu ijoollee musliimaa irraa galata argadhaa osoo hin taane sababa jecha tanaati yoo rabbiin guyyaa qiyaamaa san najaa na baase jedhaa dubbadhaa malee ijoollee teenne ijoollee musliimaa irraa galata argadha jettan yoo kana jedhu hundaa miti dhiifama naa godha wallaahi hundaa miti. Gootittiin inuma jirti goon illee inuma jira keessa isaatti gubatee waan godhu dhagaa akkuma isinuu jettan waa'ee uummata gaasaa kana arguu dhabneetii miti. Islaamummaan addaan fageenya qofa osoo hin taane gaafa islaamni tokko achii dhiigu nullee onneen teenne asii nu dhiitu humna hin qabnu malee. Waa'ee uummata arabaa osoo hin taane uumnummaan garee ijaarannee waan biraa yoo dadhabne akkuma isinuu jettan san riyaaluma dhibba yoo waliif fuun har'a uummanni kun guutuun nama aqlii fi rabbii onnee qoma isaa keessa kaa'ee waan akkanaa yaada waa'ee islaamummaa yeroo ammaa kana keessatti. Silaafuu zamana kana yoo waa'ee islaamummaa yaaddan isin faaraadha yoo asirratti haa namaan arrabsin isiillee gabbaate yoo hudduu fi asirratti burburiin godhin foolowariin argattan ka. Foolowarii namaa ni argattu garuu rabbiin ammoo aan fooloo jedha godhaa jira. Gaafa gaabban turufa gaafa fuulduree rabbii dhaabatan qaama kanarra rabbiin nama gaafata. Kanaaf dubbiin namaa deemti Ustaaz Ahmad hedduu galatooma ulfaadha.